Biyya Noorweetti mucayyoo maatii Oromoo irraa taatee tajaajila kunuunsaa daa'immanii irratti hojjechaa turtee dirbata darbee ajjeefamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasani. Mucayyoon gannaa 34 Tamiimaa Nibraas Juhaar magaalaa Osloo bakka Kaampaan jedhamutti halkan dalagaarra osoo jirtu ajjeefamte. Miidiyaaleen Noorweey akka gabaasanitti Tamiimaan osoo hojiirra jirtu dargaggeessa ganna 18 ajjeefamte. Dargaggeessi yakka kanaan shakkamee to'atamee imannaa irratti banamuu poolisiin imeeram. Gochaa kana dargaggeessi raawwatee jedhamee kaka'umsaa ilaalcha siyaasaan akka raawwate ibsame. Dargaggeessi shakkamaan kun ilaalcha siyaasaa finxaalawaa gartuu ilaalcha siyaasaa warra harka mirgaa akka hordofu haasawaasaa yeroo qorannoon beekamu ibsameera. Shakkamaan kun gochaa shororkeessummaan himatamuun gabaasame. Maatiin ishee Tamiimaan nama naatoo nama qabduu fi beettii turte jedhani. Nama eenyummaa aadaa amantaa fi garaagaraa qabu hunda waliin hariiroo gaarii qabaachaa akka turte himu. Wixataa ganamaa bakka itti ajjeefamte Kaampaan iddoo jedhamutti maatii fi hiriyoonni ishee dungoo ibsuun daraaraa kaa'uun gadda isaanii ibsataniiru. Tamiimaan bara 1991 akka lakkoomsa Awurooppaatti Itoophiyaatti dhalatte. Warra isheetii fi obboloota baay'ee keessaa quxisuu lammaffaati. Maatii fi firoota ishee fi jaalala guddaa akka qabdu kan himani. Miseensotni maatiin ishee Noorweey irraa guyyaa guyyaan haadha ishee bilbiltee osoo hin dubbisiin hin ooltu hin bultu jedhani. Hojii kunuunsaa daa'immanii hojjechaa Yuunivarsiitii Osloomeentii jedhamutti barnoota Development Work barachuu ishee seenaan ishee ni mul'isa. Ministeerri haqaa Noorweey dhimma hajjechaa Tamiimaa dubbii xiyyeeffannaa addaan hordofuu fi dursii kennamuu fi akka qabu himeera. Oduu biraatiin Trump loltoota biyyoolessaa magaalota Ameerikaa keessatti bobbaasuu hordofee qeeqni dhaga'amaa jira. Loltoonni biyyoolessaa Ameerikaa yakka magaalota Ameerikaa keessatti babal'ataa jiru akka to'ataniif Doonaald Tiraamp bobbaasaniiru. Waashingitaniin kan eegalame amma gara magaalota paartii Diimokiraatiin bulan akka Chicaagoo, Niwuyoorkitti babal'isuuf yaaduutu himamam. Torban lamaan darbee daandii Waashingiteen irratti kan bobbaafaman loltoonni kunneen meeshaa hidhachuun yakkamtoota adamsuu akka jalqaban gabaafameera. Geggeessitoonni paartii Diimokiraatawaa fi miseensonni paartichaa hedduu murtoo kana mormanii jiru. Torban lamaan darbanii fi meeshaa waraanaa malee daandii Waashingiteen irratti sakattaa kan turan loltoonni kunneen kaleessa waaree boodarraa eegalee hidhannoo akka qabaatan eeyyamameera. Loltoonni kunneen meeshaalee akka M17 fi M4 qabachuuf ayyama argataniiru jedhameera. Koreen loltoota kanneenii to'atu aleellaan lubbuu fi qaama namarratti yaaddoo uumuu yoo jiraate qofa akka meeshaa kana fayyadaman beeksiseera. Dabalataanis namoota nagaa irratti yoo aleellaa raawwatan seeraan akka itti gaafataman ibseera. Kantiibaan Chicaagoo Biraandaan Joonsan magaalaa isaanii keessatti loltoonni kunneen bobbaafamuu hin qaban jechuudhaan murtoo kana mormaniiru. Atoo malee bulchitoonni magaalota kanneenii waggoota 50 darban keessatti ajjechaa fi dhukaasni jumlaa irrachuusaa ibsuun Tiraamp yakka hin jirre uumanii jechuun himateera. Loltoonni eegduu mootummaa federaalaa biyyoolessaa jedhaman Rippaabilikaan gaardiin kunneen yeroo muddamaatti hajaja pirezidaantiitiin kan bobbaafamanidha. Waqtii humni cimaan sirna heeraa biyyattii balaarra buusuu socho'utti loltoota addaa kanatu bobba'am. Marree Tiraamp akka jedhanittu magaalotni Ameerikaa hedduun sosochii uummataa fi sodaa ta'aniiru. Galgala saamichaa hidhannoon deeggarametu geggeeffama jechuun kana sirreessuu qabnaan falmu. Godaantonni seeraan alas daandiiwwan irratti akka fedhan ta'aa jiru kan jedhan Tiraamp nageenya uummataa eeguuf bobbiin kun itti fufuu danda'a jedhaniiru. Biyya Noorweetti mucayyoo maatii Oromoo irraa taatee tajaajila kunuunsaa daa'immanii irratti hojjechaa turtee dirbata darbee ajjeefamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasani. Mucayyoon gannaa 34 Tamiimaa Nibraas Juhaar magaalaa Osloo bakka Kaampaan jedhamutti halkan dalagaarra osoo jirtu ajjeefamte. Miidiyaaleen Noorweey akka gabaasanitti Tamiimaan osoo hojiirra jirtu dargaggeessa ganna 18 ajjeefamte. Dargaggeessi yakka kanaan shakkamee to'atamee imannaa irratti banamuu
poolisiin himeera. Gochaa kana dargaggeessi raawwatee jedhamee kaka'umsaa ilaalcha siyaasaan akka raawwate ibsame. Dargaggeessi shakkamaan kun ilaalcha siyaasaa finxaalawaa gartuu ilaalcha siyaasaa warra harka mirgaa akka hordofu haasawaasaa yeroo qorannoon beekamu ibsameera. Shakkamaan kun gochaa shororkeessummaan himatamuun gabaasame. Maatiin ishee Tamiimaan nama naatoo nama qabduu fi beettii turte jedhani. Nama eenyummaa aadaa amantaa fi garaagaraa qabu hunda waliin hariiroo gaarii qabaachaa akka turte himu. Wiixataa ganamaa bakka itti ajjeefamte kaampaan iddoo jedhamutti maatii fi hiriyoonni ishee dungoo ibsuun daraaraa kaa'uun gadda isaanii ibsataniiru. Tamiimaan bara 1991 akka lakkoomsa Awurooppaatti Itoophiyaatti dhalatte. Warra isheetii fi obboloota baay'ee keessaa quxisuu lammaffaati. Maatii fi firoota ishee fi jaalala guddaa akka qabdu kan himani. Miseensotni maatiin ishee Norway irraa guyyaa guyyaan haadha ishee bilbiltee osoo hin dubbisiin hin ooltu hin bultu jedhani. Hojii kunuunsaa daa'immanii hojjechaa Yuunivarsiitii Osloomeentii jedhamutti barnoota diviloopimentii work barachuu ishee seenaan ishee ni mul'isa. Ministeerri haqaa Norway dhimma hajjechaa Tamiimaa dubbii xiyyeeffannaa addaan hordofuu fi dursii kennamuu fi akka qabu himeera.